jalqaba namticha Viik jedhamuu fi haadha manaa isaa Melindaa jedhamtu argina. Isaanis bultii ijaarratanii goota baay'ee kan turan yoo ta'u, mucaa Tiriiks jedhamtu qabu. Melindaa fi Viik gara affeerraa deemuuf waan ta'eef Melindaan jira kan jettu qamisii miidhagaa uffattee qophoofti. Mucaa isaanii akka eegduuf kan waamamte guddistuun ishees waan dhufteef gara affeerraa qophaa'e sanaa deemu. Achittis Melindaan namticha Joel jedhamu jaalallee ishee durii argitee abbaa manaa ishee dhiistee gara isaa deemti. Lamaan isaaniis ija Viik jalaa dhokatu. Viikis otoo isaan barbaadu mana duubatti otoo wal dhungatanii isaan argee, Viik waan arge kanatti garmalee aarus icciitii mana isaa ala baasuu waan hin barbaadneef callisuu filateera. Sana booda otoo baay'een turin Melindaan Viikii fi Joel wal barsiistee akka tasaa dhufe jettee baati. Viikii fi Joel otoo odeessanii Viik waa'ee namticha Maartiins jedhamu tokko itti himuu jalqaba. Maartiins jaalallee Melindaa durii kan ta'ee fi ishee waliin walitti dhufeenya sirrii hin taane jalqabee waan tureef argee akka isa ajjeese itti hima. Kana kan dhagahe Joelis baay'ee nahee jeeqamuun bahuuf wayita jedhu Melindaan argitee isa dhaabachiisuuf yeroo yaaltu yaadasaa akkan jijjiirre itti himee bahee sokka. Pirogiraamiin dhumee gara manaatti deebi'aa otoo jiranii Melindaan situ waan ta'e jedhee Joel pirogiraamii sana dhiisee akka deemu godhe jettee abbaa manaa ishee jaqajaqxi. Viik homaayyuu akka hin goone dubbatus isa dhagahuu hin dandeenye. Viik nama bultii isaa kabajuu fi daa'ima isaa Tiriiksiif jedhee waan isa qunnamu hunda garaa isaatti qabatee taa'udha. Akkuma mana gahaniin guddistuu fi kunuunsituun daa'imaa sun deemuuf yeroo jettu maallaqa kennee fi duubatti yeroo galagalu Melindaan mudhii ol qullaashii ta'uun ofiisheef buna qopheeffachaa jirti. Uffata ishee ammuma akka uffattuu fi nama fuulduratti waan akkasii gochuun akka irra hin jirretti himuun gara kutaa ciisichaa akka deemtu akeekkachiisa. Viikis guddistuu daa'ima isaa sana gaggeessuun gara kutaa ciisichaatti deebi'ee qaama ishee looshinii dibaa akka ishee jaalatuu fi waan akkasii gochuu akka hin qabne yerootti himu, isheenis laphee keera na jaalatta jedhee yaadu akka duraa sanas na kunuunsaan jirtu. Walitti dhufeenya gidduu keenya jiru baay'ee nama jibbisiisa. Kanaan kan itti fuftu yoo ta'e Joel waliin hariiroo jaalalaa eegaluun koo akka nafni asumaan sitti hime jettiin. Innis akka isheen tasgabbooftuuf kutaa sana dhiisee bahaa. Garaajii mooraa keessatti argamu keessa deemuun cilalloota horsiisaa jiruuf nyaata kennaa fi faayinaansii koo nan sirreessa jedheen bultii koo dhabaan jira. Isin garuu asii jaalalaan jiraattu. Carroomtanittus jedhee cilallootatti odeessa gara kutaa ciisichaatti deebi'a. Viik maatii isaaf itti gaafatamummaa isaa sirnaan kan bahuu fi yeroo hunda mucaa isaaf ciree kan qopheessu gara mana barnootaas kan geessu isadha. Melindaan garuu waan hundumaaf dhimma nama hin qabnedha. Viikis mucaa isaa mana barumsaa geessee yeroo deebi'u hiriyaa isaa karaa irratti arguun ishee wajjinis haasaa eegalee. Kanaan dura nama ajjeestee akka turte hin beekun ture jettee baacuu yeroo eegaltu innis akkamitti akkasumaan jechuu dandeesse jedhee ishee gaafata. Isheenis namticha Maartiins jedhamu jaalallee haadha manaa kee durii akka ajjeesteettu hundinuu baraa jiru jettiin. Dubbichas eenyu irratti akka odeessaa jiru baree dubbii sanatti seeqee hiriyaan isaa sunis itti kolfaa biraa sokkitee. Gara manaatti yeroo deebi'u Melindaan manicha miila tokkoon dhaabdee isa eegdi. Joeliin kan doorsise isa ta'uu waan irra geesseef ammuma dhiifama akka gaafatu itti himti. Viikis sa'a booda hiriyoota isaa waliin yeroo darbu hiriyootni isaa oduu odeeffamaa jiru akka dhagahanii fi waan inni gochuu qabu namoota haadha manaa isaa bira dhufan sodaachisuun otoo hin taane qaama isaa kan taate Melindaa kunuunsuu fi jaalala barsiisuu akka qabu isa gorsuu. Sa'a booda Viik faa Joeliin irbaata affeeruun otoo nyaachaa jiranii Joel Meeksikoo keessatti torbee kana hojii akka argatee fi boruu booda magaala kana gadhiisee gara Meeksikoo akka deemu isaanitti hima. Kanaanis Melindaan Meeksikoo baay'ee akka jaallattuu fi daawwachuu akka barbaaddu yeroo dubbattu Joel dubbii afaanii butuun mana koo boqochuu dandeessa jedhaanii. Viikis yoo wana qofaa ishee asii Meeksikoo deemuu kan qabnee fi waliin akka imalan wayita imalanis hoteela kan kireeffatan malee mana isaa akka hin boqonne itti hima. Yeroo kanas Melindaan amala baay'ee jibbisiisaa agarsiisaa akka jiruu fi abbaa mana caqcaqaa akka ta'e itti himti. Kuni xiqqoo kan isatti hin tolle Joelis mana fincaaniin gaha jedhee ka'ee bahaa. Yeroo kana Melindaan sa'aatiin deema waan jiruuf kitaaba sheekoo Tiriiksiif akka dubbisuu fi sossobee akka raffisu ajajji. Viikis kan isheen jette fudhachuun daa'ima isaa Tiriiksiitiin gara kutaa ishee geessee raffisaa. Mucaa raffisee gara isaanitti yeroo deebi'u Melindaa fi Joel waliin shubbisaa jiru. Melindaanis Viik Joeliidhaan dhiifama akka gaafatu waan barbaadduuf taa'anii akka haasan Joelitti himti. Isaanis waliin odeessuu eegalanii. Joelis Viik yeroo darbe pirogiraamii irratti
haadha manaa kee waliin waan narraan eegalle waan irraa wadheef dhiifa manaaf godhe jedhaanii aarii jabaa keessa kan jiru Viik oduu dhiistee gara mana keetoo galte siif wayyaa sa'aatiin sitti deemaa jira yoo hin galtu ta'e garuu rakkoo biraan uumamuu danda'a jedhee dubbii qolaan dubbata. Jooyilis baay'ee sodaachuun ka'ee deema. Buleessaas pirogiraamii fira isaanii tokko deemu. Melindaan hiriyoota ishee waliin turte. Fagoorraa Viik dubartii biraa waliin otoo shubbisuu agarte baay'ee hinaafti. Hiriyootni ishee akkatti kolfan waan hin feeneefis garuu inni calliste. Galgalas gara manaatti deebi'aa otoo jiranii baay'ee isa caqacaqxi. Viik garuu deebii homaa hin kennineef ture. Buleessaas bilbilli tokko Viikiif bilbilamuun ati manaasaa nama wayii piyaanoo barsiisuuf maallaqa hedduu kaffala akka jirtu itti himu. Eenyuuf akka isheen kaffaltus yeroo dheeraaf erga qorateen booda irra gahee. Namni kun eenyudha jedhee baruuf gara pirogiraamii sanaa deema. Kan nama dhibummoo haati manaasaa hoteelatti bakkichatti argamu isheeti. Inni garuu sagalee tokko toon dhageessisin callisee bahaa. Gara manaattis akkuma galeen TV irraa namtichi Maartiins jedhamu ajjeefamee kan ture amma reeffisaa argame kan jedhu Breaking News irraa argaa. Eenyu akka ajjeese beekuu baattus Melindaan kana argitee baay'ee gadditee boosi. Buleessaas Viik konkolaataadhaan deemaa otoo jiru namtichi kaleessa piyaanoo taphachaa ture daraaraa baatee otoo deemu argaa. Turtii booda gara manaatti yeroo deebi'u daraaraa sana mana isaa keessatti argaa. Dubbiin sun ifaa waan tureef baay'ee aaruun daraaricha kaasee kuusaa balfaa keessatti gata. Galgalas akkuma barteessaa cidhalluu isaa kunuunsee gara kutaa ciisichaatti deebi'a. Melindaan yeroodhaan waan hin galleef otoo ishee eeguu hirribni isa fudhatee sokkaa. Buleessaas ganamaan ka'ee akka isheen mana hin bulle baraa. Isheenis akka carraa yeroo sana dhuftee inni seessa akka bultee fi maallaqa baay'ee balleessaa waan jirtuuf maaliif jedhee ishee gaafatus deebii hin kennineefi turte. Sababni isaas inni ishee jalaa callisaa waan tureefi. Guyyaa itti aanu mana isaanii keessatti paartii qopheessuun hiriyoota isaanii hundumaa waamu. Akka carraa Viikis namtichi piyaanoo taphatu sun pirogiraamii isaanii irratti affeeramee argaa. Baay'ee aareera. Melindaanis lamaan isaanii wal barsiisuun namtichi Chaarlis akka jedhamu yeroo itti himu Viik aariidhaan dhiisee biraa sokkaa. Gara galgalaas Viik Melindaa barbaadee dhabuun kutaalee keessa naanna'ee yeroo barbaadu Chaarlis waliin kutaa tokko keessa akka jiran irra gahaa. Isaanis gochicha jijjiiruun gara gandaa dhaqanii bishaan daakuu eegalu. Viik miira aarii hamaa keessa galee isaan ilaalaa jira. Battaluma sanatti bokkaan roobuun hundumtuu fiiganii gara manaa yeroo seenan akka carraa Viikii fi Chaarlis qofti bakka bishaanii sanatti hafu. Turtii boodas Viik gara manaa seenaa. Melindaanis Chaarlis eessa deemeetu jechuun barbaacha wayita eegaltu qaamni isaa bishaan irra akka bolola'aa jiru argitee du'uu isaa waan barteef iyyaan naannoo sana jeeqxi. Poolisoonnis gara naannoo sanaa dhufanii isa irratti ragaa bahuu barbaaddus abbaa manaa ishee irratti garaa jabaachuu dadhabdi. Poolisoonnis hunduma isaanii dabareedhaan gaafachuu eegalanii. Hiriyootni Viik yeroo sana mana keessa akka ture dubbatu. Poolisoonnis isaan baasisuuf irra deddeebi'anii yaalanis ragaa homaayyuu argachuu hin dandeenye. Kun erga ta'ee booda hunduu gara mana isaaniitti yeroo deddeebi'an Viik Melindaan hiikuu kan barbaaddu yoo ta'e akka itti himtu ishee gaafata. Isheenis deebii homaallee hin kennineef turte. Buleessaas Viik saayikiliidhaan otoo deemu kaleessa waan raawwate yaadachaa baay'ee otoo dhiphatu argina. Akka carraas konkolaataa naannoo isaaniitti argeen beekne argee yeroo bitaa itti galu mul'ata. Sa'a boodas isa dabbaroo yookiin gochaa otoo jiru konkolaataa ganamaa sun reestooraantii fuuldura dhaabatee arga. Abbaan konkolaataa kanaa eenyudha jedhee gara reestooraantii yeroo galu Melindaan nama wayii wajjin laaqana nyaachaa jirti. Viik dhaqee abbaa manaa ishee akka ta'e yeroo dubbatu namtichis dubbii jijjiiruuf saayikatiristii akka ta'ee fi ishee gorsuu akka dhufe itti hima. Viikis dubbichi soba ta'uu waan irratti bareef hospitaalli ati keessaa hojjettu maal jedhama jedhee gaafata. Namtichi itti fufuun tajaajila dhuunfaa manaa manatti akka kennuu fi hospitaala kam keessaa yoo akka hin hojjenne himaa fi Viikis haa ta'u waraqaa hojii keenyatti agarsiisi jedha. Namtichis agarsiisuu akka hin barbaanne yeroo dubbatu Viik achumatti isaan dhiisee sokkaa. Viikis akkuma achii baheen gara namticha Doom jedhamu tokko deemuun ji'aan horii baay'ee kanas siif kaffalu haadha manaa koo akka hordoftuu fi oolmaa ishee akkanatti himtuuf malee horii koo akka nyaattuuf miti. Kanan siin jedhe sirnaan hin gootu taanaan amma maallaqa narraa qabdu akkasiif hin kennine beeki jedhee sokkaa. Gara manaatti deebi'ee ammas haadha manaasaa dhiira biraa wajjin argee bira darbuun gara manaa galee mucaasaa kunuunsu eegala. Galgala gara kutaa manaa yeroo dhaqu
Melindaan dhiira biraa wajjin bilbilaan haasaa akka jirtuu fi itti heerumtee gara Biraazil deemuu akka barbaaddu otoo haasoftu dhagahaa. Waan dhagahe kanaanis Viik baay'ee aaree. Guyyoota boodas namtichi bilbilaan haasa'aa ture kun qaamaan gara manaa dhufuu jalqaba. Oduun isaanii baay'ee kan nama aarsu ta'us Viik of to'atee irra darbaa ture. Isaanis gara alaatti bahanii shubbisa adda ta'e shubbisuu eegalu. Viik waan ilaalaa jiru kanaan aariin funyaan isa gahus saahini itti nyaatan kaasee dhiqa ture. Guyyaa boodas Viik konkolaataadhaan otoo deemu daandii irratti sanyoo Melindaa isa haaraa argee kottu sin gaggeessa jedhaanii. Namtichis tole jedhee seenuu gara bakka tokkoo fudhatee deema. Haalli ofiinsa isaa fi gara bosonaa deemaa jiraachuusaa namticha sanaan baay'ee dhiphisa. Bosona keessattis konkolaataa irraa bu'anii Viikis dhagaa tokko kaasuudhaan namticha buruqsee yeroo inni kufus irratti dhagaadhaan reebuun akka inni of dadhabetti dhagaa guddaa itti hidhuun bishaan keessa buusa. Sanyoon Melindaa erga du'ee booda walitti dhufeenyi isaanii jabaachaa fi jaalalli maatii sanaa dabalaa deema. Gara laga naannoo isaanii jirus bashannanaaf deemu. Viikis akka carraa fagootti reeffi namtichaa bishaan irra otoo balali'uu argee yeroo sana gara manaatti deebi'uu qabna jedhee fudhatee gala. Yeroo kanas Melindaan nama hin argine turte. Mana akka gahaniinis Melindaan kobbortaa ishee bosona keessatti dhaqattee akka dhufte isatti himti. Innis ani qofaa koo fideen dhufa ati asuma turi jedhee qofaasaa fiduufii deema. Melindaanis yeroo kana cilalloota Viik kunuunsuuf gara garaatii seentee waraqaa eenyummaa sanyoo ishee argiti. Yeroo kanas sanyoo ishee achi buuteensaa dhabamuun sababaan akka ta'ee fi maddi waan kanaaf Viik ta'uusaa hubatti. Viikis yeroo kana laga gahuun reeffa bishaan irra balali'aa jiru keessa seensisuu fi dhoksuuf yaalii taasisa. Yeroo kana ture jaarsi kanaan dura wal lolan Doon inni jedhamu fagoorraan kan argee birrii na biraa qabdu siif hin kennu jedhee lolee waan tureef namtichi dubbii kana poolisootatti akka beeksisu dubbata. Viikis namticha Doon jedhamu kana dhaabachiisuuf fiigee isa qaqqabuuf yaalus inni garuu ariitiidhaan konkolaataa keessa seenuun ariifatee sokka. Haa ta'u malee konkolaataan sun karaarraa kaachuun hallayyaa guddaa keessatti kufuun lubbuun isaanii darba. Viikis gara manaatti deebi'ee haati manaasaas waan hanga ammaatti uumame sirriitti akka bartee fi kana hunda gochaa kan jiru bultii isaa fi maatii isaa eeguuf akka ta'e waan hubatteef homaa akka ittiin gaddinee fi kanaan booda jaalalaan jiraachuu akka barbaaddu akkasumas waan amma goote kun balleessaa akka ta'e hubattee dhiifama gaafatti. Innis fuula isaarraa miirri gammachuu irraa mul'achaa fiilmichis ni xumurama. Fiilmiin guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Yoo jaallattanii isinitti tole laayikii, yoo yaada qabaattan immoo komentii nuuf barreessaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.